Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App. YouTube studio waan haaraa takka baasee jira. Waan haaraa takka taabii haaraa takka itti ida'ee jira. Research tab waan jedhamu. Anis video isaa isinii qabadhee dhufeen jira. Research tabiin kun video hojjechuudhaaf yookaan YouTuberoota mara sirriitti waan gargaaru. Kanaafuu asirratti wanni isinirraa eegamu research tabii kana haala kamiin itti fayyadamna isa jedhu sirriitti waliin ilaallaa jechuudha. Gara barnoota keenyaatti seenuu keenyaan dura waa takka isiniin jedha. Namoonni baay'een koomentii jalatti gaaffii adda addaa gaafataa jirtu. Gaaffiin isin gaafataa jirtan irra caalaan isaa chaanaalii kiyya jala seentanii mata duree playlistii jala seenuudhaan playlistii ka jedhu kun ni jira. Playlistii kana jala yeroo seentan mata dureen isin barbaadda yookaan gaaffii isin gaafataa jirtan dhimmi barnoota Facebookiitiin wal qabatu seera YouTubeetiin wal qabatu playlistii kana jalatti barnoota wal fakkaataa ta'een playlistii jala mata duree adda addaatiin ni jira. Barnoota AdSense, barnoonni StreamYard, akkasuma barnoota laptopii, barnoota video editingii bal'inaan yoo barbaaddan guutuun isaa akkasuma YouTuberoota haaraadhaaf mata duree akkaataa YouTube itti banatan jedhuun tartiibaan akkasuma barnoonni emailiis tartiibaan playlistii jala isiniif jira. Achirraa sirreeffachuu dandeessu. Maaliif gaaffii irra caalaan keessan gaafataa jirtan barnoota barsiifamee darbe waan ta'eef jechuudha playlistii jala argachuu dandeessu. Yeroo gara barnoota keenya har'aatti deebinu eegaan YouTube studio waan haaraa takka fidee jira. Yeroo YouTube studio keessanirra seentan channel analysis jedheen ni jira. View saatii akkasuma subscribe fi estimate revenue. Gara jalaa kana dashboard ni jira, content ni jira, analytics ni jira. Analytics ka jedhu kanarratti tuqannee gara fuula duraa haa deemnu. Yeroo gara fuula duraa deemnu duraan waa afur qofa asnuu kaa ture. Overview ni jira, content akkasuma audience fi revenue waan jedhu ture jechuudha. Amma garuu update haaraadhaan research tabii ka duraan YouTube studio Google Chrome irratti waliin ilaalle amma YouTube studio bilbilaa irra fideera jechuudha. Karaa nuuf salphisee jira. Research waan jedhu mata duree haaraa takka as nuuf kaa'ee jira. Research mata duree jedhu kana jala wantoota adda addaa nuuf jira. Keessattuu waan sirriitti YouTuberoota fayyadu jechuudha. Mata duree kana jala waan adda addaa jira. Explore topic ni jira, top search ni jira. Tokkoon jira maal akka jarri ta'an waliin ilaallaa jechuudha. Yeroo xiqqoo gadi deemnu gaa discovery more topics waan jedhu mata duree sana jala search adda addaa yookaan immoo wordiin adda addaa ni jira. Akkasuma yeroo xiqqoo gadi deemnu recent video related to 2020 mata duree jedhuunis fidee nuuf kahaa jechuudha. Video bara 2022 yookaan immoo dhiheenya hojjetaman. Video nuti hojjennu yookaan immoo video nuti maxxansaa jiru chaanaalii keenya irratti akkasuma video daawwattoonni keenya daawwatan akkasuma video nuti daawwannu fi search adda addaatiin kan namni video keenya daawwatu search godhaa jiru wal fakkaatan video keenyaan kan wal fakkaatan search adda addaa fidee as nuuf ka'a. Recent video related to jedha jecha jedhuun yookaan immoo mata duree nuti barreeffataa jirruun jechoota nuti video keenya keessatti dubbataa jirruun jechoota wal fakkaatan sanaan akkasuma mata dureeleen nuti barreeffannu wajjin kan wal fakkaatan fidee as nuuf kaa'aa jechuudha. Namni maal sarchii godhaa jira? Namni naannoo video ati hojjettu wal fakkaatu video akkamii hojjetaa jira? Akkasuma namoonni nu hordofaa jiran yookaan video keenya daawwataa jiran mata duree akkamii YouTube irratti searchii godhaa jiru isa jedhuun YouTubein fidee as nuuf kaa'aa jechuudha. Mee gara gubbaatti deebi'uudhaan faayidaa isaa waliin haa ilaallu. Mata duree jalqaba research san jala experimental insights from US viewers ka jedhu kun ni jira. Yeroo irra tuqnee gara fuula duraa deemnu faayidaa isaa sirriitti asirra nuuf kaa'ee jira jechuudha. Understand research insights. Researching kun maal akka ta'e understand godhiin nun jedha. To explore what your audience and viewers across YouTube are searching for. Kana jechuun wanni nuti asirraa hubannu daawwattoonni keenya maal akka YouTube irratti searchii godhaa jiran. Namoonni baay'een maal YouTube irratti searchii godhaa. You can use the research tab in YouTube Analytics. Analytics keessa research tab irraa ilaaluu dandeessa. Achirraa hubachuu dandeessa waan namni searchii godhaa jiru. Namni maal barbaada isa jedhu jechuudha. Research tab can help you to discover content gaps. Research tabin kun kan inni nu fayyaduuf egaa waan namni searchii godhaa jiru yookaan immoo waan namni YouTube kanarratti daawwachuu barbaadu akka nuti irraa hubannuufi jechuudha. So faayidaan isaa gurguddaan
Your audience activity. Show how popular the topic is with your audience. Inni gurguddaan egaa inni tokkoffaan kan nutti agarsiisuu barbaadeef achirratti mata dureen gurguddaan YouTube irratti daawwatamaa jiru mata duree akkamii akka ta'e. Search by YouTube viewers. Akkasuma YouTube irratti namoonni viidiyoo daawwatan yookaan daawwattoonni YouTube irra jiran maal yeroo baay'ee akka searchii godhan maal barbaadu isa jedhu nutti agarsiisuudhaaf jechuudha. Akkasuma watched by YouTube viewers. Viidiyoon gurguddaan daawwatamaa jiru viidiyoo akkamii akka ta'e jechuudha. Akkasuma related topic mata dureewwan wal fakkaataa ta'an viidiyoo akkamii akka ta'e. Mata duree viidiyoo wal fakkaataa ta'e ka akkamiiti. Kana jechuun viidiyoo keenyaaf viidiyoo nama biraa wal makuudha. Mata duree akkamiin dalaguu qaba akka nuti jennee irratti yaannuudhaaf sirriitti nu gargaara jechuudha. Ka bultii 28 nuuf ka researchii kana jalaa jechuudha. Top searches namoonni viidiyoo keenya daawwataa jiran yookaan immoo nu hordofaa jiran torban kana keessa yookaan immoo bultii 28 keessatti mata duree akkamii akka jarri searchii godhan. Kiyyarratti inni Oromoo music, Ethiopian music, Shaggooyyee waan jedhu waan adda addaa kaa'ee jira. Kana jechuun namoonni ati hordofaa jirtu mata duree akkasii yookaan immoo waan akkasii jechoota akkasii kana searchii godhaa jiru YouTube irratti naan jedha. Akkasuma recent video related to 2022 viidiyoolee 2022 yeroo dhiheenyaa keessa dalagaman viidiyoo babbareedaa viidiyoo tooppii ta'an addunyaan viidiyoo akkamii akka ni dalagaa jiru mata duree isaa fidee nuuf kaa'aa jechuudha. Mata duree akkamiitu YouTube irratti bareechee view gurguddaa argataa jira waan jedhuun jechuudha. Kana maragaa kan inni fidee nuuf kaa'u ka bultii 28 naannoo viidiyoo nuti hojjetaarruun kan wal fakkaatu namoonni viidiyoo keenya daawwataaran viidiyoo akkamii akka jarri daawwataaran namoonni mata duree akkamii akka jarri barreeffataa jiran bultii dhiheenyaa keessatti viidiyoo akkamiitu YouTube irratti view guddaa argate waan jedhu mara research taabii kanarra ilaallannaa jechuudha keenyaan wal fakkeessuudhaan. Kanaafuu mata duree akka sanarratti hojjechuu eegallaa jechuudha. YouTube studio numarra akka seenneen analytics irra tuquudhaan deemnee salphaatti argachuu dandeenya. Achirra mata dureelee keenya wal fakkaatan akkasuma namni akkamitti akka ni viidiyoo hojjetaa jiru viidiyoon naannoo afaan nuti hojjetaa jirruun hojjetamaa jiru viidiyoon dhiheenya view gurguddaa argataa jiru viidiyoo akkamii akka tahe hunda akka nuti achirraa hubannee viidiyoolee keenyas haala sanaan dalaguu qabnu akkasuma viidiyoo yeroodhaan akka hojjechuu qabnu achirraa hubannee itti hojjennuuf research taabiin nuuf dhufee jechuudha. Kanaafuu itti fayyadamaan isiniin jedha barnoonni keenyas kana fakkaata. Ka haaraa taatan laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jecha haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.